Ar'ammoo waa tokko isiniif himaa ijoolleen keessattuu umreetii keessatti dhiirallee ta'ee shamarrallee ta'ee asitti biyya kana keessatti rakkataa akkasumas immoo dallaalaan bilbila isinirraa kaasuu didee lakkoofsa dallaalaa sanii yoo qabaattan wanta isin gochuu qabdan tokko isiniif himaa ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube Yaskalichi jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa wanti isin gochuu qabdanii egaa ijoollee baay'een yeroo baay'ee madaamdhaan wal ta'uu didan fuutee alatti baastee gatti akkasumas immoo alatti baastee ijoollee hedduudha jechuudha kan akkanaa kanaafuu wanti isin gootan biiroo filerree bilbila irraan kaasuu ijoollee hedduun akkanatti rakkataa jiru jechuudha mana hin taane hanga mana sadii afuriitti jijjiirrachuuf mirga qabdaa jechuudha garuu takkaayyuu kan jijjiirree fi naa jijjiirii naaf hin taane gaafa jettee daldalatti bilbiltu bilbila irraan kaasan kanaafuu wanti isin gootanii imbaasiin biyya kana keessatti seera baaseetii jira jechuudha seerri sun maalidha akka duraanii dhiirallee ta'ee dubartiillee ta'ee biyya kana keessatti rakkachuun hin jiru maaliif maal gootu wanti isin gootanii lakkoofsuma dallaaltiisan akkasumas immoo lakkoofsa fudhattanii malee hin bayina yeroo fudhattanii baatasanii imbaasii bira abbaa barbaadeessin geessa imbaasii dhaqxanii lakkoofsa dallaalaa sanii akkasumas immoo lakkoofsa biiroo achi fudhattanii tachi dhaqxu isaan booda isaan dutti gaafatamaa jechuudha seerri kuni baay'eetii jira kanaafiyyuu ijoolleen keenya wanti isin alatti gaafa baatan rakkattanii boosaniif hin jiru jechuudha keessattuu warri umreetii keessa jirtanii seerri akkanaa kun baay'eetii jira dhiirarree ta'ee dubartootarree ta'ee biyyarraa gaafa dhufanii dallaala sun fuudhee bakka barbaadan hojii seessisuu didee mana keessatti asaqayyee deemtanii dhaqxanii imbaasii dhaqtu jechuudha kun immoo seera Itoophiyaa fi umreetiin walii galeedha jechuudha maaliif samoonii biyya kana cuufame san mikinaanni ijoolleen dhiiraa asitti dhufanii kan lubbuun isaanii darbe baay'eetu ture hojii hin teessuu achi Itoophiyaadhaa fidaa asiin hingaa bingaalota biraan hingaa isaan booda asiin beeku Itoophiyaan jechuudha itti bilbila ganaa ijoollee meeqatu qarshii biyyarraa fi ergisiisa ganaa aankuma 300 kaffalee dhufeerra kan ID hojjisiisuudhaaf ganaa maatiin kanaafiyyuu wanti isin rakkattaniif wanti isin boosaniif hin jiru jechuudha kanaaf yeroo biyyaa baatan dhugaa dubbachuuf yeroo amma kanatti barumsa gaariidha kan baratamaa jiru innillee dabalataanii rakkinni tokko isin irra ga'e rakkina isin irra geessan akkamitti akka wanti isin gochuu qabdan lakkoofsi imbaasiitillee fudhattanii lakkoofsi imbaasii hin jira amma namarraa hin kaasan garuu gaafa qaaman dhaqxee wayya jechuudha amma Dubaay kana keessatti imbaasiin bilbila namarraa kaasuu dhiisuu danda'a biizii ta'uu danda'u namoota hedduun waan keessummeessaniif isaan namarraa hin kaasan garuu immoo qaamaan dhaqxee tachitti iyyattaa jechuudha yookiin immoo manuma kee teessitti bilbilaan iyyatta siigalee kanaafuu wanti ati rakkattee naa jijjiiruu didanii achumatti lubbuun kee hanga ba'utti eeggattuuf hin jiru jechuudha siigalee ijoollee tokko immoo gaafa madameen baaste paaspoortii hin kennituufi paaspoortii sana akkamitti akka fudhattan isiniif teessanii manuma keessa teessanii bilbilaan ni kaasasuun hin danda'amu bilbiluma keessaniin kaasastuu isaan booda kaansileeshinii keessanii fudhattu jechuudha wanti akka duraa HD qaba malaataa jettanii si yaadachuuf hin jiru jechuudha waan akkana waan salphaadha waan akkana kanarratti fayyadamuu dandeessu ijoolleen keenya jechuudha ana kana mugaafii way gaafatamee tan ture asiin yoo kan dhaggeeffatte ta'ee obboleetti kiyya iqaamati iqaama gaafan iqaaman kiyyarraa dhumeetii ture Dubaay jira yeroon deebi'ee hojjechiifachuu danda'amoo
amanaa hojjetama kan jette irratti iqaamitti si barbaachisti achi as deebi'uudhaaf yeroo ammaa kanatti Dubaayin warra seera qabanii warra ID san qaban malee dhufaa hin jiranii kanaaf hojisiif irraa dhume sirmaa irraa dhume yoo ta'e dhumaa isaanii akkana deebi'uu hin dandeessu beekte yoo irra jiraate garuu deebi'uu dandeessa si galee asuma yoo irraan dhumanni jiini takka jiini lama irratti siyaafe ta'e rakkoo hin qabu yoo irraa dhumate garuu deebi'uu hin dandeessu siin jedha asuma nu dhaggeeffatta ta'e gaafii keeti kuni anillee akkasittiin yeroo biyya galuuf jedhu ID'n keerraan jalaa dhumatee ture hojisiifadheen galee deebi'ee jechuudha ID sun gafarraa dhume biyyatti illee hin laalu beektanii ID'n sun keerraa dhumatee deebi'uu hin dandeessu namaan jedhu maaliif irraa dhumate innaa kana siniin jedha inni dabalataan immoo kanaadha gaafii na gaafattanii gaafii waa'ee immoo waa'ee seeraatiin wal qabatee tokko immoo viidiyoo dabalataan siniifan hojjedha ijoollee baay'een gaafii na gaafattanii kun sobaadha warreen jettanii jirtu isa immoo abbaa seeraa hin jira jechuudha akkana amantaniif isa viidiyoo isaa gimmaasha siniif fideetan dhufaa jechuudha soba warreen jettanii jechuudha amma fakkeenyaaf dhuguma eenyumatu jijjiirame seeratu jijjiirame akka qofaati miti amma fakkeenyaaf ijoolleen azirtanii uumaa dhaga'uu dhiisuu dandeessa garuu gaafa waan akkanaa kun waan akkanaa biyya keessatti akkana ta'e jedhamu soba sinitti fakkaata garuu amma gaafa ijaan argite yookiin gurra keetiin dhageesse amanta malee amma amanuu hin dandeessu jechuudha si galee kanaafiyyuu soba miti wanti nani waa'ee abbaa seeraa sanirratti lafa siniin jedhe sanirratti inni dhugaadha dhuguma dubbachuuf kanaafuu dabalataan viidiyoo siniif waraaba siniifan hojjedha keessattuu warreen abbaa warraatiin maal jedhanii gaafatu jeetan tokko dhugaa dubbachuuf warri dhiira haadha manaa teenya wajjiniin qabeenya dura qabnu san isheen biyya arabaa deemte achitti yoo biyya arabaatitti wal dhabbiin tokko ka'ee haadha manaa biraa irratti fuudhuun hin danda'ama dhugaa dubbachuuf kalecha gara TikTok irratti dhaggeeffadhe namni ijoollee nama baay'ee takkasidha jechuudha agartanii warroota dhiiraa kana argitanii qabeenya ishii sun ishiin oo deebitee gaafachuu hin dandeessi kan jedhu kan gaafatamu jechuudha maal jedhee deebisee seetan immoo abbaa seeraa qabeenyi suni qabeenyi wajjin qabda sun gaafa waraqata haadha manaa fi abbaa manaa hinjiraa miti furumaan jechuudha isa keessa qabeenyi sun farramamee walii farramtanii jirtu yoo ta'e aan lammata fuutu suni ishiin aan ishee fi ati qabdasan ishiin argachuu hin dandeessu kan ishiitii jedhee gaafii akkanaatti gaafama yeroo baay'ee jechuudha maaliif akka ta'e hin beekan garuu immoo tidaarii jechuudha waan qallaalii miti namoonni jaalatanii tidaarii of hin diigan garuu immoo beeksanii dubartiin takka gaafa biyya arabaa kana deemte yookiin immoo abbaa manaa yookiin ijoollee dhiistee biyya arabaa kana deemte maaliif akka ta'e hin beekan tidaariin illee hin diigama namoonni tokko jechuudha namoonni hundumaa hin taane namoonni baay'inaan nan argaa nan beekallee namoonni baay'ee wal loluu yookiin immoo waliin galanii biqa injiraa miti ግን immoo akka suduun taane tidaariin akkuma laayyetti kan deegamu miti waasal asmiti garuu zim jedhanii qilleensuma irratti tidaariin ofii diiguun gaarii miti dhugaa dubbachuuf jalqabaa abbaa manaa yookiin immoo haadha manaa gaafa taatan sammuun bilchaachuu nama barbaachisa ana akka amma ijoolleen waggaa 15tti waggaa 16tti waggaa 17tti jiru kun ijoollee xixiqqaan jechuudha kan tidaarii qabatan isaan malee namoonni sammuudhaan bilchaatan tokko sin jira garuu guddinaaf miti beektanii kanumatti waqtii ganama sammuu see haa kennu malee guddinaaf miti ijoolleen tokko kaan wajjin guddatanii bakka jaalala hanga dhumaatti qabaatan illee hin jiru immoo deebi'ee ijoolleen akkanaa kunis gaafa biyya arabaatti deemanii borumti bariisa waliin beekan garan biraa deemu isheenis
akkasitti ijoollee baay'inaan argaa jechuudha. Garuu immoo tidaariin qaldii miti. Akka qaldiittis ni ijaaramu. Moo akka qaldiittis gadi lakkifamu yookiin immoo gadi lakkisuun sirrii miti. Beektanii cubbuu duratti seenuun laallachuudha malee erga seentee booda dhiira immoo kan yookiin immoo dhiira kan amala badaarraa jijjiiree nama gochuu danda'u dubartiidha ni beektu kana. Dhiirri gowwaadha. Gowwaa unas hin jedhu gowwaadha. Akka dubartii cakkaanii miti. Tokko ta'e malee dhugaa dubbachuu tidaarii keessatti kan mana qabuus danda'u yookiin immoo diiguus danda'u dubartiidha ni beektu kana. Naa keessi viidiyoo biraatiin dubartii gaarii waa'ee kana irratti bal'inaan haasa'uun barbaade. Akkasumas immoo gaafii na gaafatan illee asumarraa isiniif kan deebisa. Amma viidiyoo dheeraa waraabuu barbaanne nagaan turaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Bye.